Hiyyeessa bakka bultii dhoowwuu dhufuutti guddisaa jedha Oromoo yeroo mammaaku yeroo tokko tokko harkuma keenyanii wantoota hin taane jechuudha du'a ofirratti finne jechuudha dhugaa dubbachuudha fi viidiyoo kana argee baay'eedhuma tokko naarii baay'eedhuma tokko hin boba'e jechuudha. Aneenan akkanatti aarii warri jechuudha mucayyoo kana bira jechuudha jaartii haadha isaanii jechuudha maanguddoo kana bira ka'anii kan deeman mucayyoon kun hojiidhaaf kan ishiin dhufte malee taa'uudhaaf miti jechuudha jaartii kana yoo eegdeeyyuu yoo kunuunsiteeyyuu. Kunuunsitee eegdee birrii itti argatte jechuudha hojii ishiiti jechuudha. Isaan himaanaa godhanii itti kennanii biraa lafa garaa isaanii deeman jechuudha. Ishiin garuu nama dhukkubsattuu nama himachuu hin dandeenye nama fayyaa hin qabne gooteeti asii jechuudha. In kabalte jechuudha. Isiyyuu kabaltee waarrattee jaarteechi darbattee viidiyoo banattee jechuudha dhuftee faarfatti. Ashamaa arga foonee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti jirtu fayyaa keessanii haara kan dhuftanii hanaa dhufuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedheeraa sabskiraayib laayik akkasumas sheer gochuudhaanii gara maatii kootitti dabalamaadha nooraa isiniin jedheeraa jalqaba kaastanii immoo angaarraatti jechuudha kallattii garaagaraatiin na jajjabeessaa na duukaa kan jirtan guddaa galatooma galanni keessan ana biratti guddaadha isiniin jira buluuta kooyi viidiyoo kana jechuudha namoota hedduutu irratti hojjechaa jira. Yeroon arguu hedduudhuma tokko jechuudha kanaan dhugaa waaqayyo nan aarilleen nan gaddilleen jechuudha mucayyoon kun otoo balaan tokko dhufee irra ga'ee dhuftee gadi baatee jechuudha hani ishiin dhuftee sagalee naataa najjeessuudhaaf akkasuma gochuudhaaf maalla gochuudhaaf jettee jechuudha booddee hin beekne jechuudha hammam akka sammuun keenya dhiphatee jiru jechuudha namni amala badaa qabu. Ofiisaa qofa otoo hin taane nama biraallee irrakkisa jechuudha. Obboloota koo maaliif akka biyyaa baane maaliif wallaalla dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mirgaaf dirqama keenya beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha dhugaa waaqayyo. Isayyuu immoo kabaltee waarratti jechuudha. Viidiyoo waraabdee tiiktook irratti baaftee jirti. Viidiyoo mucayyoo kana jechuudha. Namoota hedduutu irratti waraabee jira jechuudha. Viidiyoo suni baariyaalii ba'ee vi'uu gurguddaa jechuudha. Dhugaa waaqayyo laayikii gurguddaa godhatee jira jechuudha. Gaafa kana bakka addunyaa mararra ga'a deemee maatii jechuudha maanguddoon kun biratti dhiifatanii deeman bira ga'a jechuudha gaafa sana garuu isaan jechuudha ala isaanii nama isaanii wanta ta'e hamma barbaade haa dulloomu hamma barbaade haa dhukkubsatu dhugaa rabbii jechuudha isaanii nama dhiisan jechuudha nama isaanii irratti ilmoo isaanii irratti haadha isaanii irratti jechuudha mucayyoon kun harka ishiitiin jechuudha biyya namaa keessatti kan ishiin du'a ofirraa fidde. Ofitti fidde warri akkana gootan kun of eeggannoo gurguddaa godhaa jechuudha maaliif iddoonuma jirtaniyyuu hin beektani kaayyoo manaa baaneef obboloota koo maaliif wallaalla mirgaaf dirqama keenya maaliif wallaalla hojii keenya jechuudha amma fakkeenyaaf mucayyoon kun hojii isheeti jaartii ilaalle warri bira kaawwatanii deemanii jaartii fayyaa hin qabne jaartii himachuu hin dandeenye jechuudha jaartii kabaltee gaffaatee jechuudha. Dhuftee jechuudha viidiyoo banatteet kan ishiin irratti faarfannaa banattee faarfannaa hojjechaa jirti. Maaloo gaafa nama salphisuu akkana jechuudha. Obboloota koo waanuma kamiyyuu jechuudha dhoksaadhumatti iyyuu ammeenya nuti hojjennu guyyaa tokko kun haka kanatti jechuudha otoo hin beekni bakka harkuma keenya as baafne jechuudha kan inni nu salphisu kanaaf iyyuu jechuudha dhoksaatti isaa ta'u isaan amma barbaadaniyyuu ammeenyi yoo nurratti hojjetaniyyuu wanta hojjechaa jirru hojii harkaa qabnu jechuudha mana namaa keessas haa ta'u lafa kamillee haa jirru jechuudha akka waan jechuudha uumaan keenya imaanaa nutti kennee tokkotti nama mana isaa keessa hamma jiru sanatti akka kan keenyatti hojjechuuti qabna obboloota koo malee namni sun ijaan argu na bira hin jiru bakka mana gochuu hin danda'u jennee wanta akkasii gochuuti hin qabnu isiniin jira. Namoonni hedduun keessa nyaatallee gisee nyaatan irraa dhugdanii faarratti achi gaddeeftu kaafiriiji keessa mataa seessiftanii nyaattu. Obboloota koo maaluma taatan dhugaa waaqayyo kan paradistii mataatti baate ijoollee mana madaamii kana keessatti cufaatu jechuudha madaamiin kun homaayyuu nu goone jechuudha dhugaa waaqayyo homaa nu goone akka namoota tokko arganitti maaliif sababa akkana kanaan miskiinni immoo jechuudha kan hojii ishee hojjetatu immoo bakka hollanii irra hooluu tiiktook irra hooluu jarri waan ta'eef hin argu waan ta'eef kan keenyas akkuma kana gootii jedhanii gara itti jabaatanii akka ishii darraran taasisu jechuudha. Wanti badiisi nuti hojjennu ofii keenya qofa otoo hin taane nama biraallee qaqqaba jechuudha nurra darbee ta'u. Kanaaf iyyuu obboloota koo maal akka goonu itti yaaduu qabna mee dhugaa waaqayyo wanta tokko gochuudhaan dura jechuudha. Eessaa akka jirru maalirraa akka jirru
baay'eetti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Obboloonni hedduun keessan jechuudha. Intarneetiin irraa cufanii ergaan dhufee ji'a manaatii maalan ta'ee sanan ta'ee waan akkasii jettu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dhufu keessatti bilbila yoo dafee hin bitanne waggaa tokko keessatti bitadhee maatii koo jechuudha. Harmee koo ji'a 3 keessa haal takka dubbisa jechuudha. Haal takka ji'a 3tti maatii koo. Isin garuu jechuudha warroonni hamma haaraa dhuftanii bilbilli maaliif harka keenya irraa bu'a intarneetiin maaliif nurraa cufama obboloota koo jechuudha nuuf tollaani malee bilbilaan jechuudha hollaanii irra hooluu tiktookii hojjechuu wanta akkasii kanaa miti jechuudha hojii dhabbaanee birrii dhabnee baanee wanta biyya dhabnee baane sana hojjannee kabajaan mataa keenya gadi qabannee kaayyoo keenya gara biyya keenyatti jechuudha kan nuti galuudhaaf kan hojii keenya hojjetannee gara biyya keenyatti deebuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo tokko jechuudha maaliif akka baane kaayyoon keenya nu harka baduutii hin qabu jechuudha. Kanaaf maatii keessan dubbisuu hin dandeessu yoo ta'e maallaqa keessan seera isinii kaffaluu danda'u yoo ta'e baqa garaa keessan guutuudhaan amma dandeessan amma humna keessaniin olitti otoo hin taane hojii keessan hojjedhaa. Yeroo isaanii baqa waan tokko namni mana keessa walitti buutii danda'a. Gaafa isaan walitti buutanis immoo jechuudha daftanii waanuma haadha ormaa taateef ani isaan dubbachaa hin jiru miti. Maaliif anis akkasumas akkuma keessa sanatti jiraadha manuma jaraan jiraadha jechuudha. Amalaan qabadhaa. Yoo baqa waan ta'e isin jedhan iyyuu daftanii naarina. Gurra tokkoon dhagaa gurra tokkoon immoo gadi naqaa sababni isaayyuu namni kaayyoo qabu kaayyoo isaa sana malee baqa isa har'aa kana jechuudha. Isa har'aa kanaaf gurra hin kennu. Kanaaf iyyuu obboloota koo dursaatu jechuudha waan hunduma caala jechuudha wanta biyyaa baaneef isa baqa haadhaaf abbaa keenya gaa'ela keenya akkasuma immoo barnoota keenya kan barannu wantoota tokko jechuudha hiriyoota keenyarraa namoota afaan isaanii beeknurraa hunduma isaa dhiibnee maaliif akka biyya keenyarraa baane itti yaaduutii qabna isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu mirgaaf dirqama keessan baraa amma dadhabdanii jechuudha maatii sana namala isaanii maalummaa isaanii bartanitti haaraa kan dhuftan keessumaa bilbila irraallee of qusadhaa hojii keessa seeran hojjedhaa yeroodhaan illee rafaa ganamallee yeroodhaan ka'aa. Kanaaf iyyuu obboloota koo ofii keenya utuu amala keenya hin tolchatin nama biraa komachuutii hin qabnu isaan birrii isaaniitiin nu qaxaratanii kanaaf birrii isaanii hoggaa isaan jechuudha mindaa keenya nuuf kennuu didan akkuma haaroo sanatti isaanillee hojii isaanii seeraan yeroo hojjechuu dhiifne nutti haaroo akkasuma daa'ima isaanii yeroo isaan nu bira kaawwatanii deeman seeraan qabuu fi qabna. Maanguddoo isaanii yeroo nu bira kaawwatanii deeman seeraan qabuu fi qabna jechuudha. Isaan nu bira hin jiran jennee waan garaagaraa gochuu hin qabnu. Ishii utuma jechuudha isaaniyyuu utuma kaameraayyuu dhokfatanii kaanii jechuudha. Yeroo akkana goonu kana jechuudha. Isaan miti anumti mataa kiyyaan iddoo tokko naaree jechuudha. Isaan immoo gaafa argan haadha isaanii irratti jechuudha. Maaliif bira teessi ishiin maallaqa fudhattee jechuudha haadha isaanii akka eegduudhaaf jechuudha malee qarshiin ishiidhaaf kennan tolatti miti jechuudha. Intarneetii kennanii fi bilbila kennanii fi jaartii biraa akka teessu jechuudha. Kanaafiyyuu yoo isinii ta'uu baate yoo baay'ee isin kan aarsanillee yoo ta'e jechuudha namoonni isin bira jiraatan dhukkubsattoota ta'e biraa ba'aa malee yakka akkasii kana hin raawwatinaa obboloota koo biyya namaa keessatti akka namni harmee keessan abbaa keessan akka boochisaa namni isiniin jira ofii keessaniif yoo yaadutii dadhabdan isaan jechuudha. Dhalli keenya biyya namaatti haftee baatee nu jala jiranii umurii isaanii amma qaban keessatti boo'atii afuusiniin jedha obboloota koo. Kanaafiyyuu wanta dabaa akkasii ammeenyaa akkasii kanarraa of eeggannoo taasisaa isiniin jedha dhugaa rabbii. Viidiyoon kun isin fayyada jedheeta fidee dhufee obboleettii kana waaqayyoo ishiidhaaf haadhisu akkasuma immoo balleessaa ishiillee ishiitti ilaalee jarri kun akka ishirratti arganiin kaaniin jedha maaliif viidiyoo gurguddaa irratti waraabamee jira mucayyuu kana irratti ba'ee jira. Ani garuu baay'ee tokko sodaadheefii jira. Sababa miskiinillee sababa warra akkana kanaan kan ishiin dararamtu dhugumayyuu asirreessan jechuudha. Warra akkana garuu haala mijataa keessa jirra iddoo gaarii jirra jettanii waan hin taane jechuudha. Waan lubbuu keessan irratti waan ammeenya fidu tokko hin raawwatinaa isiniin jira. Of eeggannoo taasisaa ogummaadhaan mana jiraattan keessa jiraadhaa isiniin jira. Egaa obboloota koo yaadni isinii qabadhee dhufe kanumadha. Yaani dogoggoraa jiraate na of galchaa viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaan naa tura.